أبوتاي دندا وان فج عاصم محمد على يا مسمرة كوستا مسمر نمستات مسمر سديستاتو موميتي منستيرا بريس يا موميتي منستيرا سيمبر بادو تيجري سنفون تروميت أكواني أبوتاي دندا أورمون أفجري أمبو كورا رزايني كوريرا جري أبوتاي دندا إذا موسار رايو قمتشون هذا كري بلسجنا في أورمو قدو جرتوي وان على هذا كتير اتفاقات. السمار كفون هردفتون عبدو موبايل بيجري جبتهم لكيسانو بقجرات تام بقرا ديبيل أنقرا channel كي يعرفتن ورا رجال كبارفتن عبدون جرام عبدو موبايل بي سبسكرايب يقرأ ما عملتوا تكينات الدبلة ما وتلين اسم سمنا هرنتنا أرتيست هبتامو لمو جنجل شوفين دفتشور إساتو يروح الدنا وإنجليزا هرنتنا مو إسا جنجل جناجة شورا واه نجينا بيسانيتي والكبتة كان يادو أورومو تيجورا وقوتا شنان دبران كان شورا واه كانتني والكبتة فكنا في تايدان دان إيه نكنا كاكوندا لبلسجنا قدان منسر نجينا بلسجنا را هيدا سينو نيارة تما واه تاين hidhamuudhaatiin wal qabate taayin akkaataa kaleessa itti Oromoo qoqqooduudhaa fi hayyoota Oromoo maqaa balleessuudhaa fi irratti hojjetaa ture arrantan ammoo hujima isaa argate ammoo hujii irraa eega kaafame boodaadha akka waan kana dubbachaatiin jiru kan jedhu Habtaamuun taayee gingilchee jechuudha akkasuma gartee qeeqa isarratti deemaatiin jiru Facebook isaarratti illee dhiyootanaa akkata waa'ee taayee irratti maxxansa gabaabduu takka maxxansee ture sanirratti illee deebisaa kenna jechuudha mee haga xiqqoo takka viidiyoo Habtaamuu kana waliin dhageeffanneeti waliin gingilchinaa haga dhumaatitti na waliin turaan isin jedha jalqabarratti wanni isin naaf hubachuu qabdan yookiin ammoo ani Habtaamuu qeequudhaaf taayee qeequudhaaf Habtaamuu faarsuu fi taayee abaaruudhaaf akkas osoo hin taane waa'een nageenyaa hunduma kenna haala amma Oromiyaan keessa jirtu jechuudha waan akkana jidduu kanatti ammoo nu burjaajessuu fi wal burjaajessuu osoo hin taane dhugaa lafa jiru nageenyi akkamitti dhufa akkasuma gartee waa'ee nagaha taayeen ammoo maal jedhee hidhame as keessatti ka jiru walumaa galatti taayee fi takka nuti gartee fakkeenyaa fi taayeen qabsaawaa kenna jennes hin beeknu takka taayeen gartee nama Oromoodhaaf aarsaa akkasii kafalillee jennee hin beeknu amman tana hoo taayeen fakkeenyaa fi gingilchuu ni barbaachisa kan jedhu as keessatti dhugaa as keessa jallatte qofaa fi jechuudha kan dubbataa jirruuf malee waan biraatiin akeeka biraatiin fudhatinaa jechuu ki barbaadeeti tole hayyee Habtaamuun biyya dhaqee biyyarraa eega deebi'ee amma jedhee hoo maal jechaa jiraadha jechuun akkasuma waan gartee biyyatti isa mudatellee as keessatti jechuun waan biyya keessatti argee fi waan gartee fakkeenyaaf diiyaaspooraa keessa jiru si kanas wal cinaa qabeetti gingilchaa ergaa inni dabarfateetu jiraachuudha jalqabamee viidiyoo xiqqashoo Habtaamuu tana waliin dhageeffachaa jidduutti yaada kiyya kennadhaan. Kana hubachuu dadhabee miti ani obbotaayee mana hidhaa galuu isaarraa gammadee miti maatiin obbotaayee iraarfamuurraa gammadee miti garuu obbotaayeen danda'a waan facaase Muhammad waanuma kaleessa godhaa ture waanuma kaleessa gingilchaa ture waanuma kaleessa lakkii wanti kun sirraan eegamu har'a obbotaayeen waanuma kaleessa facaase maatiin isaa miidhamuu irraas gammachuun qabu keessattuu maatiin isaa miidhamuu sirrii miti ka jedhu si dubbata jira viidiyoo kana keessatti akkasuma taayee hidhamuullee na hin gammachiisu jira garuu ammoo as keessatti taayeen hujii isaa kan kaleessaati nyaateedha kanaanillee jechaatiin ture jechuun fakkeenyaaf kana nu qofaa miti nama hedduudha sooshaal miidiyaa kanarratti kan jiru jechuun waan tokko boolla namaa hin qotiin qottus gadi fageessin waan jedhu Oromoon mammaaksaan dur fixxe jechuudha suni waanuma jiruudha dhugaadha homaa rakkoon qabu paartii isaa kanaaf jecha paartii isaa kana gadi dhaabuudhaaf wanti inni hin jedhin hin jiru kaleessa hayyoota Oromoo irratti namoota garagaraa irratti qoosuun isaa dhugaadha garuu ammoo hujima isaa kan kaleessaa santuu har'a angoorraa isa kaase waan jiru ibsachuu barbaadee as keessatti Habtaamuu jechuudha. Waa'ee angoorraa kaafamuudhaa fi waa'ee muudamuutis muudamarraa kaafamuudhaatis waanuma kaleessa ofii keetii jette san waadaa san diidee ka jedhudha jechuun gingilchaadhaan inni walitti fidee haasawa taayyeellee walitti fidee tan haasawa taayyeedha isiniin fidu. Har'a obbotaayeen waanuma kaleessa facaase amma angoo isaarraa ka'u kanaaf xalayaa masmara tokkos taatu masmara lamas taatu masmara sadiis taatu muummichi ministeeraa barreessee fi tajaajila amma wonaa godhaa turte baay'ee galatoomi kana booddee aangoo keerraa kaateettaa jedhee barreesse sana booda obbotaayeen danda'a muummicha ministeeraatti kan isaan boqqisa. Asitti habtee sirrii miti amma asitti wal gingilchina kaa wantoonni ati amma dura inni jedhe kunniin tarii dhugaa ta'uu danda'a jechuudha Habtaamuun eega gartee fakkeenyaa fi aangoon xalayaa sara takkaa isaa taatu sara lamaallee haa taatu waan tajaajila haga ammaa naa kennite nuu kennitee fi nuu gooteef galatoomi ammoo amma booda gartee hojii kenna kabajaadhaan gadi akka dhiiftee jirtu si beeksifna eega jedhameen booda muummicha ministeeraatitti qeeqa eegale jechuun dhagaa darbatu eegalee kan jedhudha. Ayi waggaa lamaaf deema taayeen amma eega gartee waan kanatti jiru jechuudha. Isaaf hanga isaallee dabalate jechuudha. Dhugaa gurguddoo waanuma taayeen akka amma dubbataa jiru kana eega dubbatutti jiran jechuudha. Angoorraa eega deemte booda akka qabsaawaa if goote jechuu barbaadeeti. No taayeen kallattii itti amaneeni
Kana irratti dhugaa jechuun yoo feene fakkeenyaaf Oromoo ofii miti jechuu dandeenya. Ati waan feete jechuun Oromoo ofii miti Taayyeen yoo fi saba biraatiif yookiin ammoo waan biraa jedhati waan biraa jedhe. Dhugaa Taayyeen dubbate kana garuu haaluun sirri miti. Bara nuti haga gartee fakkeenyaaf achi keessatti walii galanii diraama dalagan kan jedhu uraan burjaajaa ture malee waanuma silaa hayyoonni Oromoodhaa dubbatuudhaan malaniidha kan inni dubbate jechuudha. Kana hayyoota hundatu itti walii galeetiin jechaa jira hafte. Ati amma eessaan kallattii kamiin akka kanaan dhufte hin beekne. Kanaafuu waa'een kaleessaa harka isaa argatee nuti hundinuu ima jennaan. Daangaa dabre paartii isaa kanaaf jecha kan jedhu nuti hundinuuyyuu hujii isaa argatee maali gurbaan kun abaarsa qabaa ima jenna. Garuu dhugama isaa tana akkamiin lafa kaahuun sitti ulfaate habtaamuudha amma dubbiin bakka kana jechuudha. Erga aangorraa bu'aniiti. Erga xalayaan sun isaan qaqqabe. Erga muummichi ministeeraa sin barbaadutti hin jedheeti. Sana fuuldura miti. Akka waan Obbo Taayyeen danda'a Oromoodhaaf jedhee. Eenyu firee waa'ee Oromoodhaa dubbataati jira. Waa'ee nageenya Oromiyaadhaati dubbataati jira. Fakkeenyaaf atilleen viidiyoo kana keessatti illee uummanni Oromoo nagaa barbaada kan dubbataa jirtanii fuula duratti hin dhageeffanna. Eenyu fi duuba homa barbaadamee fakkeenyaaf Taayyee hanga feete garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Akka feenetti gartee nuun faallaa ta'uu danda'a. Warri kaleessa inni afaan baafatee irratti dhibbara dhibbatti irratti qabsaatiin ture warri akka Baqqalaa Garbaa kan akka Joohar Muhammad hayyoonni Oromoo warri garaagarummaa siyaasa adda addaa qabu hayyoonnummaan Oromootu jechuu kiyya. Hundi isaanii haala jechuu dandeenyuun hayyoonni Oromoo kan garaagara dhugaa lafa jirtu dubbatee waan nuti dubbannee nurraa dhagahamuu didde dubbatee waan nuti dubbannee namni gartee yookiin hin bitamta yookiin ergamtoota wayyaanee maal jedhanii maqaa ittiin nu balleessan inni ammoo chaabaa irratti dhahee kan jedhu hayyoota hundatu jechaatiin jira jechuudha. Taayyee wanti inni irratti dubbate waa'ee nageenya bu'uu qabaa obboleeyyan wal waraanuu hin qabaniiti. Kanatti illee jechaatumaan jirta jechuudha. Anillee jechaatumaan jira jechuudha. Dhugaa Taayyeen as keessatti bahee kana garuu faallessanii aangoo irraa buunaa muummicha ministeeraa maqaa balleesse yookiin ammoo nama dhiigaan harka haaqatu ka jedhu san fayyadame ka jedhudha. Waggaa takkaa fi cinaa guutuu waan inni barreessaatiin ture paartii sanirra dhugaadha. Fakkeenyaaf amma Taayyeen haasawu isaa keessatti illee jedhee ture. Yeroo hedduu irra deddeebiidhaan waan kana gartee yeroo lama qaamaanis wal agarre itti himee akka sirraa'uudha eegaa turre garuu hin sirrooyne achuma jiraadha. Ni sobama ummata keenya nulleen amma sirraa hama jendeeti sobaati turre ayyoon Oromoo garuu bilisummaan isin barbaacha qabsaa baatan adaa kana gabrummaan isin gartee eessitan adaa kana jettee haga nu gaafatturra geenne wantoota akkanaa kanniin osoo aangoo irraa hin ari'aminiidha kan inni jedha jechuudha. Eega inni bakka kanarra gahee boodaadha gartee kan aangoodha kan ari'ame haga inni Oromiyaa irratti qabsaahaatiin ture. Isi isa amma hayyoota fakkeenyaaf hayyoota irratti ati amma akka dogongoraatiitti jetteetiin fudhatte sani osoo hin taane Oromiyaa ma irratti jechuudha. Warruma Oromiyaa bulchuu irratti kan qabsaa jiru waggaa takka ol namni itti dubbata hin jiru jechuudha. Faarsuu harka dhahuuf yoo taate malee jechuudha. Warra inni irratti duulusa yoo taate malee jechuudha. Duuba akkamiin aangoodhaan wal qabsiifteedha ammaan kana. Aangoo isaa gallakkiseetti warra haasaantu jiru. Kun dogoggora guddaadha. Obbo Taayyeen yeroo aangoorra jirutti lakkii muummichi ministeeraa badii kana godhaa jira. Kana godhaa jira mootummaan keenya. Kanaaf duukaa deemuu hin danda'u har'aa ka'ee aangoo koorraa rizaayinii godheeraa jedheen baadha. Oromoodhaaf jettee aangoo gadi dhiifteetiin maaliif akkasitti hin dubbate aangoo gadi dhiifnaan aartee aangoodhaaf akkas jetteedha. Taayyeen akkanatti fakkaatutti faarfamee bakka buluu faarsee bulaa miti faarfamee bakka buluu danda'u jira. Bakka gartee ministeera nagahaati bara jechuun Taayyeen fakkeenyaaf biltsiginnaa keessatti aangoo olaanaa warra qabu keessaa tokko jechuudha. Ministeerota qabna jedhanii kan lakkaa'amu keessaa nama tokko jechuudha. Keessoo isaatitti akkami akkaataan fayyadamaa jira miidhamaa jira waan biraati. Qondaalota olaanoo badhaadhina Oromiyaa keessaa nama hangafaati jechuudha Taayyee danda'a. Bakka faarsoo osoo hin tahin faarfameetiin buluu danda'u jira jechuudha. Waggaa takkaa kana guutuu nuti gartee koonfiis taanee jechuun akka bitaa nutti galeetiin Taayyee waan kana maaliif fayyadame kan jedhu akka akkatti ilaaluu dandeenya malee Taayyeen waggaa tokko oliif gara waggaa lamatti dhihaatuu fi waa'ee dhimma Oromoo qulqullitti san qofa kan inni dubbataatiin jiru jechuudha. Inumaahu Itoophiyaa jedhee waa'ee jara Habashoota kan afaan Amaaraallee gaafa amma hidhamuudhaaf deemu kana dura guyyaa takka itti irraa dubbata jechuudha. Hiriira kana dhorguun sirrii miti jedhee. Kanaafuu maaliif aangoodhaan wal qabsiisuun yookiin ammoo eega aangoo gadi dhiise Taayyeen kan inni itti amale ammas maalinni paartii kanaaniin jijjiirama fida. Paartii kanaaniin gaafiin Oromoodhaa deebi'a. Paartii kanaaniin araaramni dhufa. Paartii kanaan ceena jedheeti amana. Taayyeen haga dhuma haga yeroo hidhaa seenutti akkas jedheeti amana. Haga dhuma haga gartee muummicha ministeeraatitti akkas gartee aangoodhaa darbameetiin gartee qeequ sanillee an paartii kana keessattiin gaafiin Oromoodhaa deebiti. Gaafii Oromoodhaa as keessaan wanni hundinuu furmaata argatti jedheetiin yaadaatiin ture. Wanni kitaabni isaa jedhuu fi wanti inni hojiidhaan godhu wal adda kan jedhudha kan dubbate. Haga dhumaatti paartii badhaadhinaatiin qabsaawee hidhameedha Taayyeen.
faallaa dha fakkeenyaaf akka paartiitti wal faallaa ta'uu dandeessan siifin illee yookiin ammoo tokko ta'uu dandeessa jechuudha akka biyya galte kana anaafinis wal faallaa ta'uu dandeenya dhugaan isaa tun akkamitti jalaa dhokatteedha karaa inni keessaan qabsaa'ee karaa paartii isaa san keessaan jechuudha akkamitti taayyeen aangoo ofiif gadi hin dhiifne akkuma gartee nama tokkootitti aangoo irraa kaafamnaan inni muummicha ministeeraatti dhagaa darbate jechuun maal godhaa jira waggaa tokkoo fi cinaa kana guutuu maal godhaatiin jira taayyeen isaanis akkasumatti gartee qorannoodhaan yeroo hedduu jala jirra qaama biraa waliin hojjetaa jirudha isaan baasan jechuudha. Erga achi keessa ari'ame wanti maatii isaa irra gahaa jiru nagaddisiis obbo Taayyeen danda'a hidhamuu isaa irraa iyyuu gammachuun. Kirrii bilchiginnaa fi Oromoo gidduu jirtu wayii waan xalayaadhaan kutee natti fakkaata. Taayyeenis yeroo dheeraadhaaf kirrii Oromoo fi viidiyoo kan bilchiginnaa jiru jidduu jiru yeroo baay'eedhaaf innis utaatuma ture. Dajalee baay'ee galatoomi. Namni akka mootummaa kana hin jaallanne akka mootummaa kanatti dugda kennu maal namni akkasii kun mootummaa keessa jiraa jedhee mootummaa kana akka xireeffatu kan godhaa ture haasaa obbo Taayyeen miidiyaatti gadi beeraasaa ture. Waa'ee dhimma walitti hidhannaa uummata Oromootii fi badhaadhinaati Taayyeen addaan kutee kan jedhu kan milkeessaa Dr. Milkeessaan fayyadame. Waa'ee isaa sirra dhaabbatee dubbatee bifa koflaatiin Taayyeen paartii san keessatti akka gartee paartiin sun jibamu duraan maa paartii san irratti qabsaa'aa ture kan jedhu maa hiruu dhabarree waggaa fakkeenyaaf Taayyeen waggaa lama oliif akkas fayyadamaatiin jira jechuudha. Hayyoota Oromoo irratti paartii kanarratti waa wal falminuu jechuudha. Jechuun akkaataa itti paartii san keessatti akka paartiin sun lafa qabatu yeroo garagaraatitti fakkeenyaaf paartiin sun yeroo waa'ee paartii sanii irraa akka qolatamuuf afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin kan dhiheeffamaatiin ture miidiyaa garagaraa irratti eenyuun kan ammatti ingilizite dhageeffataa viidiyoo isaa sana Taayyeedha jechuudha. Yeroo sanitti paartiin kun itti amanee nama paartii keenya kana Oromoodhaan wal fudhachiisuu danda'u Itoophiyaadhaan wal fudhachiisuu danda'u akkasuma gartee nama nuunfalmu abdii kutachiisuu danda'u jedhaniiti paartii kanarratti itti amananii akka ta'e jettoon osoo hin ta'in faallaa kanaatiin akkasiin Taayyee ittiin fayyadamaatiin turan paartii kana keessatti jechuudha. Haalli bilchiginnaa fi Oromoo gidduu jiru Taayyeetu addaan kutee addaan citee ka jedhuudhaa fi barri dhukuni dhuguma adii lafa jiru karaan furmaataa badhaadhina qofa jedheetiin akkasiin lallabaatiin ture wangeela fakkeesse gaafa gartee amman tarasi nuti lakki as keessaan gaafiin Oromoo deebiti jenneeti haga har'aa sobamaatiin turre warri kuni warra gaafii Oromoo deebisuu miti warra dhiiga namaatiin harka dhiqate yeroo jedhutti akkamitti addan cinere as keessa abdii kanatu ture bar Oromoon amma ni rifatee bar maaliif duraan paartiin kun bar bakka lama jira Taayyeen faagaa fi Oromoodhaa deebisuudha fedhii qaban deebisuudha karoora qaban muummichi ministeeraallee fakkeenyaaf garee Taayyee kana faa waliin jira yeroodhaaf malee deebisuudhaaf deeman araara buusuudhaaf deeman wanni Taayyeen dubbatu kuni waan paartii badhaadhinaa keessatti godhamuudhaaf deemu warra gartee Oromiyaa kan akka saamaatiin ture suni yeroodhaaf malee furmaata argatuudha Oromoon kanaaf gowwoomsaatiin ture amma yeroo kan argu Taayyeedhaaf osoo hin tahin dhugaan tuni adaa hagarraa Taayyee matu kophaa isaa lallabaa kan jedhu rifatee bar hangaasama kophaa isaa lallabaa kan jedhu rifatee bar Oromoon amma akkami addan citinire Oromoon bar bakka tana abdiin inni eegaatiin ture paartii kanarraa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma atuu amma kaaste kana jechuudha warri biyya keessaa furmaata qofa ka barbaadu paartii miti jette dhugaadha. Paartii miti furmaata barbaada. Furmaata samtu akka Taayyeen amma jechaatiin ture kana araara buusaa waliin maradhaa waliin taa'adha. Kaleessa gaafa wayyaaneedhaa nama ajjeesaa nama hidhaara turame arra sun dhaabbatuudha qaba. Hidhaan ajjeechaan dhaabbatuudha qaba. Waliin biyya bulchina. Biyyi kana nama tokkootii miti. Ka paartii tokkootii miti ka jedhudha. Oromoon kana qaawa as keessaan akkana laalee argu kanaadha abdiin isaa amma immoo ni rifate jechuudha. Akkamitti Taayyeen dhugaa dubbate tanaaf akkamitti hidhame. Kajeru jechuun yookiin aangoo irraa kaafamee kana dubbatee miti Oromoon kana hin jenne waggaa lama hordofaa jira Oromoon yoo ati hordofuu baatte mala jechuudha. Akkamitti addan cinne fakkeenya fama abtaamuu kana mee'atamu dhuguma rabbii mee'atamu of gingilchuuf laali jechuun kan amma Dr. Milkeessaa fi yookiin ammoo Dajanee gingilchuu yookiin ammoo Baqqalaa Garbaa gingilchuu osoo hin tahin mee ufuma gingilchii laali akkamitti hin jenne akkamitti adda cite hin jedhamne achi keessa namni gaafa duraa gaafa inni hayyoota irratti duulusi paartii kana malee paartii biraa balleessuudhaaf namni akka Taayyeedhaa qabsaa hin jiru abdiidha bilchiginnaadhaaf sunillee jechuudha. Amman tanas ammoo abdiin kun as keessaan gaafiin Oromoo deebi'uudha deemti naguma gartee maal goonaa abaa'oo eegganna naguma oofee koo maal eegganna burjaajii wahiillee jiraatu shakkiillee jiraatu paartiin kun san hin godhu jedhee namni yoo shakkillee jechuudha. Kanaadha Oromoon kan achi keessaan argaatiin ture kanaadha kan achi keessaan dheegaatiin jiru amma sodaatee afaan qabatu hin laalin garuu dhugaatana as keessaan argaatiin ture abdii ofitti himaatiin ture jechuudha Oromoon akkamitti tunsitti mul'atu abdiiti. Mee anamma Taayyee fakkeenyaaf dhugaa isaa kana hamilee kamiin Taayyee dhugaa anillee barsuma waliin qeeqa fakkeenyaaf Oromoonis irra hedduu maaltu nan gahee dantaa isaatiidha isaantu wal hidha isaantu wal shuumeedha bilchiginnaa keessatti qabsaa'e gaafa kaleessa hayyoota irratti
biltsiginnaadhaaf qabsaa'e ar'an tanallee biltsiginnaa keessa taa'eeti qabsaa'e ammas kan wal hidha isaanii kan wal shuumallee isaanii kan jedhu Oromoon guddaa maaltu naan gaheedha tahee ammoo dhugaan Oromoodhaa waan gartee Oromoon gaafachaatiin jiru dhugaa Oromoodhaa tan sakaalamte Taayyeen chaabbaadhaan itti dhaheedha namni agas gartee paartii saniif amanamaa ture kaleessa paartii saniif inni nuuf amanamaadha jedhaniiti ati paartii san jibbisiisaatiin ture jechuun siyaasaaf jechuu dandeessa garuu faallaa paartii sanii fakkeessuun ammoo dhugaa isaa tana dho'isu kara lamaan amma abtaamuun dhugaa isaa tana dho'isu kara biraatiin ammoo paartii sanuu duraan kanee maqaa balleessaatti ture malee Taayyeen waan paartii saniif waan godhe hin qabu akka jibbamu godheedha jechuun akka amma godhamaa jiru kun akka jaalatamu fakkeenyaaf amma paartiin kun amma uummata Oromoo biratti jaalatamuudhaaf Taayyee ari'a jechuudha moo akka gadi beelaasaa ture amma kun torban tokko kan biyyaa dhufe uummanni Oromoo siyaasa kana akka shankooraa nyaatee alanfatee ture warra biyya alaa kana hayyoota keenya wajjin kompeetii gaafa goonu yoo xiqqaate kutaalee Oromiyaa bakka 5 dhaqeeran hawaasa koo gidduu dhaqee uummata koo wajjin walitti deeme waan amma biyya alaatii biltsiginnaa shanee maal jedhamee haasa'u kun hin jiru hawaasa keenya keessa Oromoon nagaa barbaada Oromoon nagaa akka bu'u kadhachaa jira obboloonni keenya diyaaspooraalleen kanuma qaba wanni irratti shanee biltsiginnaa maal jedhames haalli akkaataa gartee nageenyi bu'uu dadhabuudha nageenyi hin buune ummanni keenya miidhamaa jira ummanni keenya hidhamaa jira gaafii Oromoodhaa deebisaan jiru mootummaan kun akeeka Oromummaadhaa gadhiise bara 2018 bara 2017 yeroo gartee jijjiiramni jechuun muummichi ministeera Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufu sis dabalatee ummanni Oromoo bal'aan hundinuu harka dhaafe ture jechuudha dhaabbate gaafa san namni tokkolleen shaneedhaa biltsiginnaadhaa ofeekoodhaa daawidii jooharii Abiyyi lammaadhaa hin jenne jechuudha gaafa san ummanni Oromoo hundinuyyuu walumaan harka dhahaatiin ture jechuudha maaliidhaan gaafii kiyya naaf deebisa ajjeechaan ganaanarraa dhaabbatee jira hidhaanarraa dhaabbateeti jira biyya kiyya keessatti nagahaan jiraadha ka jedhudha hawwiin Oromoodha yookiin ammoo ibaluu na bulchuu deemaadhaaf miti kan harka dhahee jechuudha arran tana fakkeenyaaf amma abteen akka jedhetti warra diyaaspoora kanaaf ka biyya keessa jiru yoo wal bira qabneetiin kalaalu taate warri biyya keessa waan shaneedhaa fi biltsiginnaa jedhu kana keessa hin jiru nagaa barbaada diyaaspooraallee nagahuma barbaada nagaha waan dhabee fi nama gartee nagaha maaliif hin buufnee warri biltsiginnaadhaa kuni maaliif hayyoota hidhee maaliif gartee gootota akkanaa kanneen ajjeesa maaliif ebaluun irratti gartee waan akkanaa kana godha kanaafiidha kan irratti duuluuf kanaafuu dhugaadha namni fakkeenyaaf gonkuma paartiin sun aga buqqa'utti furmaan hin dhufu jedhu jiraachuu danda'a anamma akka nama tokkootitti nama akkas jedhee amanuu miti jechuudha Oromoon diyaaspooraallee hedduudha kan akkas jedheetiin amanuu jechuudha yoo furmaanni isa kana keessan Abiyyi miti Abiyyi fakkeenyaaf nama Oromoo tahee jechuun liqaambar paartii kana isa waan ta'eef hin jira yoo Abiyyi Oromoo tahee miti namnummaan bira kan Oromoo hin taane tokko yoo gaafii Oromoodhaa deebise yoo gartee ajjeechaan akka dhaabbatu yoo nagaa buuse yoo gaafii uummataa deebise yoo jireenya akka uummatatti hin qaaloonne walumaa galatti biyya san karaa sirrii irra ka deemaa jiru taate sababa gartee waan paartii wahii ta'eef wanni qeeqamuuf hin jiru namni furmaatuma bar kan inni barbaadu furmaata dhabeeti kan abaaru jechuudha diyaaspoora haa ta'u ka biyya keessallee haa ta'u biyya keessallee ammoo akka ammatti jettu kanaa miti jechuudha akka ammatti jettu kana uummanni kana humaallee quban qabu nagaa qofa nurraa dhaabachuun rasaasuma qofa nurraa dhaabaa akka jechuutti itti fudhatte amma fakkeenyaaf dhugaadha sanuma diyaaspooraanis garuu ammoo ati mataan kee maal jecheeti turte fakkeenyaaf gaafa jalqaba biyya galtumee dhageeffadha nagaddisiisa har'a Finfinnee keessa dhufee beegii dhaqee maatii koo jaan arguu hin danda'u Oromiyaan cufti anaaf tokkum garuu lafa maatiin koo jiru dhaquu wanti hin dandeenye kan na dhorkee nagaan dhabamuu isaati nama baay'eetu rakkoo akkasii keessa jira har'as mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa warra daggala jiran wanti gaafadhu isuma kana nagaa fida dhugaa garaagarummaan tokkittiin isin gidduu waan jiru natti hin fakkaatu eeguma biyya galee booda kan jedheedha habtaamuun an eegan gartee biyya galee beegii ganda dhaloota kiyyaa dhaquu hin dandeenye baay'een gaddaa jechuun Oromiyaa keessa aanota adda addaa godina adda addaa keessa deemee jira garuu ammoo Oromiyaan hundumtuu tokko ammoo ganda dhaloota kiyyaa dhaquu hin dandeenye gaafa yeroo wayyaanee keessa yeroo laman dhufe akkasiin gartee makiinaa kireeffadheetiin bakka adda addaa keessa deemaatiin ture ar'an tan ammoo ganda dhaloota kiyyaa dhaquu hin dandeenye ammoo nama hedduutu akkana tahaatiin jira Taayyeen hoo kanaan faallaa maal dubbate fakkeenyaaf amma Taayyeen mee waan kanaan addaa maal dubbate waa'ee angootiin maaliif wal qabata Taayyeen angoora jira faarfameetiin buluu danda'a faarsee bulaallee miti faarfamaa turellee qoreensi waraanini jedhameetii faarfamaatiin ture jechuudha gootota akka Taayyee fasii waliin jira jechuun faarfamaa ture waggoota sadeen dabran kana jechuu kiyya haga qabsoo badhaadhina irratti hin eegalin jechuu kiyya Taayyeen dhugaa Oromoodhaa kan namni tokkollee chaabbaan dha'uu dadhabe chaabbaan dhaheef jechuudha Oromoodhaaf maaliif akka gartee achi keessa shirri guddaan jiru waa'ee gartee haqa abbootii gadaa karrayyuudhaa kan baaseenu shanee jedhameeti ibsi kennamee bar achi booda eega karaa Taayyeetiin dubbatame booda amanamee bar mee Taayyee fakkeenyaaf kana faallaan abbootii gadaa karrayyuu kan jumlaadhaan rashanaman jechuudha akkasuma akkuma amma ati gartee beegii dhaquu hin dandeenye jettu kana
Taayeenis kanuma ganda keessaa dhalanne keessa aayyoon Oromoo akkas aayyoon tiyya akkasi maatiin kiyya buqqa'ee gara kaaniin gartee shaneedha jedhameeti itti roorrifama gara kaaniin ammoo mootummaa kee warra hojjetu warra mootummaati jedhameeti qabeenya jalaa gubataa saamamaa ajjeefamaa haala akkasii kitiin gidirfamaatiin jirra obboleeyyan lameeni kan wallolaatiin jiru nagaa buusaa kan jiru atillee amma fakkeenyaaf viidiyoo kana keessatti nagaa buusaa obboleeyyan garaagarummaan Oromummaadhaa isin jidduu hin jiru gattaa waliin haasawa eeguma biyya galeedha kana kan hin dubbate as keessatti garuu ummanni waan biltsiginnaadhaa waboodha jedhamu hin quba hin qabu wanni inni jedhu ummanni nagaa ufa barbaada nageen sun akkamitti duuba fakkeenyaaf obboloonni keenya tokko ta'an waan boorisatti dhufaa jiru sana argaa jiru sana jalaa ba'uuf immoo nagaa barbaadne ummanni keenya hayyuu ummata bishaataa ummata nuti as teenye gorsa otoo hin taane gorsa dhannee isarraa fudhannu otoo akka carraan argadhe kana warri biyya alaa jiru kun dhaqee waan hawaasa keenya keessa jiru gammachuus ta'u gaddas ta'u rakkoos ta'u bal'oos ta'u ijaan argee eenyutu gorsi hawaasa eenyu gorsi mootummaadha araara buusaa keessattuu taankii baankii kan harkaa qabu isinii kan jedhudha warri wabootis nagaa buusaa kan jedhudha bar diyaasporaa fi uummata biyya keessa jiru garaagarummaan homaa hin jiru yoo tarii hanga gartee fakkeenyaa fi biyya alaatitti jedhamu kanaa ol miidhamaa jiraate malee uummanni Oromoo kun kan dirqameetiin gartee afaan qabate uummanni hayyuu ta'uu warra nuuf himtaa fakkeenyaaf haftee uummanni Oromoo hayyuudha nagaa barbaada jedhe nageen sun karaa kamiin dhufa taayyeen hoo maal jedhe maaliin aangoorraa kan kaafame taayyee waan nagaa lallabe qofaaf aangoorraa kaafame akkamitti kana kaa taayyee aangoorraa kaafame maa hidhame hayyee ganamatti san maaliif hidhame ganamuma san hidhame maaliif hidhame fakkeenyaaf habtaamuun jechuun atis gara faarsee bulummaatitti gad ifi hin buusini haga barbaade invest yoo gootesi jiddu galeessa ta'e akka namni dhaamsa kee kana dhugaadha jedheetiin sirraa fudhatutti jiddu galeessa godhi arran tana dhugaa taayyeedha fakkeenyaaf waan hayyoonni Oromoo hedduu as keessatti dhugaa taayyee lafa kaa'e kun dhugaa miti namni jedhe hin jiru hayyoota Oromoo keessaa jechuudha hundi isaanii dhugaa waan namni tokkollee hin goone godheedha taayyeen karaa itti amaneen jechuun akkasumatti Oromoon beeki fakkeenyaaf taayyeennaaf qabsaa'inaaf du'e jechaa hin jiru dhugaan adii qulqullitti inni dubbate kanarratti dhugaa tanarratti qoosuun sirrii mitiidha taayyeen dhugaa dubbate dhugaa amma dubbiin bar taayyee miti dhugaa inni dubbate sanidha dhugaan inni dubbate sun Oromoodhaaf ni barbaachifti moo barbaachiftuudha dhugaan bakki dhabamte sani moo sanii mitiidha kan jedhudha malee dubbii waa'ee taayyeetiin jechuudha hundaafiyyuu yookiin habtaamuun akkuma gaafa duraatitti gingilcha kee xiqqasho walitti dhiheeffadhu wal keessa godhiitumaan akkasumatti gingilchee yookiin faarsee bulummatti gadi buutaa siin jechuu barbaadeeti ani habtaamuu namaan hedduu dinqisiifadhu keessaa nama tokko jechuudha fakkeenyaaf akkaataa inni itti dhiheessu akkaataa gartee durii itti gingilchaatiin ture san jechuudha hundaafiyyuu dhugaan Oromoo as keessatti akka hin jallanne Oromoon dhugaa taayyeen irratti hidhame sanidha kan inni barbaadu jechuudha inumayyuu Oromoon hirrifate maaliif sa dhugaan tiyya wanni taayyee jechaatiin ture sun paartii badhaadhinaa bakka lama jiranii warri akka taayyeedhaa gaafii Oromoo deebisuu barbaada araarri akka bu'uu barbaada dhugaa Oromoodhaa dubbataa jiranii muummichi ministeeraallee taayyee faa waliin jiraatuun oolu kanaaf sobaatiin ture bar Oromoon dhugaas amma immoo abdii mul'a taayyee hidhan adaa bakka taayyeen dhugumatti achuma keessa taayee dhugaa tana dubbataa ture malee adaa isaan fedhan qabanii kan jedhu amma Oromoon amma rifate rifannoota taayyeedhaaf osoo hin tahiin dhugaa saniif akka malee rifate dhugaa tan argachuun deemu kan jedhuuf Oromoon baay'ee rifate jechuudha tunsi jalaa dhokachuun qabduu sin jechuu barbaadeeti hafte an Abduu Moobaayilaa biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naaf